ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Taappiin makii caalaame taarikiidhaaf ijoolleen mana kootii isin awwaaluu irra jedheetanii nama adabbii kana fudhe isinii wajjiniin awwaalama malee isiniin awwaalu jedheetan adabbii biraa fudhachuu jira. Kanaaf isin immoo taappiin makii bira naa darba quba keessanii guys warri mallattoo tiiktookinaa kennaatan hundi galatooma. Meerre beebii kam da'uuniin guys. Abdii Booru thank you. Kursii baadhattee jirti. Kursii maalii baadhachuu maal taatesi? Siinaa kanneen badhaate akkasuma inti boru. Kursii baadhattee inni qophaa adabbii sadii sii kenne bar kursii baadhachuunii fi Afrikaa daansii dandastaadhaa ta'u. Guys, amma nu guuteer sadiin amma immoo Malikaa koo qimamochi amma immoo na tokkoon kana booda meessoof sirii wanti jedhamu hin jiru shi. Tokkuma abbaan wal moo'ee wal adaba dhumateera beessoof sirii adabame amma booda yoo si moo'ee sitti adabamu. Yaa sirri dhee aduraa ofu beessoof sirii naa galee. Taaptaa bula family nama dhibba jaan jirtan taaptaa bula. Thank you wallahi oro Malikaayye aangoo guutuu sii kenname Mali. Yaa Malik Newport makiidhumaan gana daffarree rifachiisuu jechuun በጣም ደስ የሚል ቀን ነው። ማን ነው rifachiis? ደንግጠሻል? በምን ነው የምደነግጠው? ነሞ ይነሪፋቺስሜ ሙላላ ijoolleen ko wallahi giiftaroota koo tokko biran darbina hunda isaanii fooloo godhaa walillee fooloo godhaa warri mana xiyyaa Itoophiyaa nama jiru hunda fooloo godhaa hundi isaanii fooloo wal godhaa wal fudhadhaa deema wal fudhadhaa hundi keessan Malikaarraa kaasaati Gammeerraa kaasaati hunda isaanii fooloo naa godhaa hunda isaanii guys meeroobii kanallee fooloo naa godhaa yenee qoonjooch Allah alaik best boy thank you very much best boy يا حبيبي نار thank you بالله عليك guys يوكم ولا مقلة أدبني عارف فيني ميجا تيمر guys فيني جرسني قالي يو جيب سيناهن زيني تابا واكنا رتشبول كنا تسكوبا ناهن نوام برانا والله best boy thank you very much والغرغارات كم ولا منا بوجي سا هنا دبنا غرواتشي نامي تسيب جتة جدوسم بايه جبا وينا فكات أكتر فاي تنتني دارا guys كتبا فرقوبا والكركارا guys لا دفن أي بورتاكو مسوات يا مليكة يا كمامك يا مارو مانغول كينج إندي سورة بوكا أنتي تدمن سورة بالكابا بيست بوي أتلقى لتومي قوتك والله يا thank you so much Dugarabi thank you Ibje chagale tomi Enyu nikenara chi hidate nanti mame guys siif jecha deebisuu bitu fakkeenya maal sigal chat waa'ee mana kanaan Kun Itoophiyaa irratti kan hin argaa jiru siif jecha garuu kan namoota nama biraa king mana kanaati ina hin mul'atu gisee hedduu Malika mataa kiyya yoo asirra na jirtaati wallahi king mana kanaati hin mul'atu kaya best boy qabi adabbii sadii natti mi'aanchi innamaayyuu na ajjeese daansiin duu qabda waan ta'eef qaama furdaa kana wajjin nu fayyaddu kursii qaba guys am furdaadha guys isuma dhuguma ane wafraamne jedhe amma daansii yeroo dandasu argitanii guys am furdaadha moo akka oromootti furdaan jedhama adabbii tokko fafradhu ifii furxaaxaaxette bar ifii fur nu daffartee bar nu am daffar furdaadha yoo ta'e imma maal jechuudha kan achaan taxiin ta'amu okay kursii baachuudha shii adabbiin tokko lammaffaa na'u lamaffaa mataan dhaabbata sadaffaan nama maraatiin mana keessa uui giiftaroota kan koo hunda fooloo naa godhaa okay Koi bakka best boy irraa kaasaati Malikaarraa kaasaa fooloo godhaa makii moo'atu malee dhiisu kursiin sii baadha natti ni jin Malikaarraa kaasaati hanga si moo'utti garuu guys TikTok mallattoo TikTok tap let's go Hai Abdul si kannas te akkam
Giifti kuwaasiin taphataara nargine yeroo goolii galchee akka Roonaaldoo suu jedhu. Akka haadha faaxee akkana deemu ture wallaahi akka deemu ture mucaa kun jechuudha. Okkotee akkana ta'e jechuudha. Araab dursee qannasiin bokkottaa jedhin. Haay wallaahi qannasti maashaallah. Innaatu ani siluma sa'aatiin barbaade of furdisuu hin danda'a of qannasuu hin danda'a nama barate waan ta'eef min ayinat ምግብ እንደምንጠቀም አውቃለሁ። ጋይስ ታፕታፕ ይበዳ nama kanaan furdaadha yoo jettan maal jechuudha qoy. Guys, nagarree isin abdusii fuuldatee nagarree. Nama dubartii araasii ciisin jiru amma dhalee bahe akkas ta'e bar. Mubaarikeen wal sitti fakkaate moo giifti an abdusseedha bar. Mubeen sitti fakkaate moo kan akkas jedhu. No, hin sobne dhugaatii ma feesbuuka tiktaak isaa jira wani jira bar. Dhugaadha yeroo tokko way furdadheen ture ji'a tokko. Guys, mallattoo dabiliitii makiina moosisaa qaba kanarratti. Qaba tokko moo'ee makii kursii baachisuu qaba. Ililli jaa gaafatee jaa kanna. Guys, makiina gaafannaa qolee wal keessa na lixaara. Ergan qalladhee waa baachuu dadhabeera wallaahi. Maal nagartee duba faamiliin keenya harkaa si haa fuutu namni Abaaboo tokko guys, thank you. hedduu jiraachuu danda'a masaa kanatti. Anaa miti. Abuma tokko makii moo'uu dadhabean guys. Era bannaatish makii ibaqaashaan. Qoleen na keessa badeera. Maali qoleen? Maali kun qolee jedhama mami? Ikabdaan wara wayne abdus. Mormina dhukkube. Devil. Inshallah yoo naajee sirraa hutee maali? Sirraa mura yoo naajee. Simi akka durii furdaa miti qannasee jira danda'ee waa baataan jiru banna. Faamilii keessatti jedhu maal si haa godhu maal si haa gargaaru ifii xaaxaatti jettee bara. Oh, thank you. Guys, qoleen na dhugaa warabnina. Thank you so much. Siif jecha galatoom ishee. Abdii the king. Thank you. Oh, yeah. Anta maaltu achi biraa sossaasa? Maaltu akkas godhata? Meerra maaltu jira isaa? Daayi. Wallahi achii waa baachuu dadhabeera ergan qannase. Abdus si qimee waan harkee. Maal argite? Shiita wayiin harkee maaltu akkas jajjaamee si? Eessa? Si qimee ati si qimee. Maaltu achi bira jira? Maal keessa? Sireedhaa sun mee achi qabi. Siree kiyya bar. Achi qabi mee. Sunoo. Sireedha bar. Ati bar ati nama namtu jeeti bar. Nama ciisaara seeta shiita godhate laa illa. Maal amma silaafuu nama rafuu irratti akkamitti geemiin taphatama bannaati? Maal rakkoo? Kuma afur galtee kaate moo ija kooti sila joo? Ija keetii miti dhugaa kuma afur seeni. Aboo namooti makiinaa diimtuudhaan makii kana akkasiin lammata nan daffarretti dugda naa kutee afaan irraa cuqun jiru. Yookiin leenca xixiqqoo tokkoon. Waanuma xixiqqaa yaammaddume haadha faatiin jechuudha. Haadha faatiin jechuudha soorii. Abdusee waanuma xixiqqaa yaammaddu. Wallahi yoon gaafadhe wama guddaan gaafadha maa makiinaa diimtuunii fi intini leenci xiqqoon waan guddaadha. Uummata kan harkatiin makiinaa diimtuu akkamitti gaafata? Yaa fira dhabuu waan siin nama gootu ni jaan dhugaadha wallahi. Fira yoo qabaanne tiiktookii irratti kabajaan argattu ni jaan dhugaadha bar. Zaman kalellee atti kabbarim. Nama asirraa makii afaan irraa cufuun barbaadama. Si barsiise tan dhaadheera si dhiisanii deemanii. Tokkoffaa harka ol qabdee. Harka ol qabdee. Mana keetissis daffaru hiyyaaf hedduu dhiifamaa jette.
waraanni kiyya miira keessa gallaansi hin dandeessu dhiisi ummata kootiin akkamitti ummata kootii mana kee daffaruu kootiif dhiifamaa jedhee tanatu ummanni koo jiru kan jedhaan. Hin danda'amaa gaayis mee koomentii godhaa akkas jechuun hin ta'a. Tokkoffaan san lammaffaan immoo warra mana kiyyaa nama 300 nama meeqas si fooloo si waymoo. Ay anta fooloo si bira kutee astaghfirullah an warra ijaartii tana fooloodhaan si bira kutee amata meeqa fooloo kana qabattee dhagee baatii lamatti si bira kutee eekoo ani giiftii tiiktookii irraa professionala dhagee giiftii nima tiiktookii erga dhiisee ji'a meeqa viidiyoon ati tokko ittiin hojjette bar numa 100 meeqaan daawwatame viidiyoo hojjetta baran viidiyoodha kan fooloo namaa guddisu isaa bakka babbareedaa dhaqxee viidiyoo hojjette. Dhagee amma dhiisite ana arsiisu jammar tokkoo miti dhageeffadhu adabbii tokkoffaa. Shamarranii dhiirri akkamitti tokko sila dhiirri bar shamarra jala deddeemuu. Adabbii tokkoffaa soorii naatu balleessee mana keetiif si daffaruu guyyatti warra mana kiyyaa warra mana maakii dhiifama naaf godha. Afaan kiyya sirrii hin jiru jettalaan fakkiitti tan. Lammaffaan immoo haloo. Nan dhagaara giiftii. Lammaffaan immoo akkana jette mudhii akka qabattee geeta kabbaruu nugusti wayina inni bilaan afaan Oromootiin. Giiftii duree shugguxii Oromoo kabajamtu jechaa na faarsiti. Faaruun qarqarra na goote jechuudha. Adabbii sadaffaa fooxaa guddaa darbattee yookiin ansoolaa uffattee warra mana keetii guutuu awwaaltee boocha jechuu akka nama du'eetti awwaali hunda isiitu si jalan jiranii maal godhan? Ummata koo baay'een isin jaalladha isin awwaaluurra otuun ofii du'ee naa wayya wallaahi namni 200 jechuun namni 200 wayi as jiru በጣም ለኔ ውድ ናቸው አናፍ ummata qaaliidha ummata akka lubbuutti na jaallatu taaf naa gochuu jira amma kan hin gochuu danda'u ummata mana keetii afaantu na alba'een jedha malee sisin faarsu ምንም አንቺንም እንትን አይደለም ummata mana keetii ummata antinin jedha ofin arrabs duraanis dhiifama nagaa sorry maaki no an ummata mana keetii afaantu na alba'een jedha no anarraa eegalta ana bar mudirri anarraa eegalta inde okay qabish ati waan ajajamte yoon si moo ni jettaaye خلاص okay ummanni mana makii jirtanus makii titti xarraq jechuu kiyyaaf afaantu na alba'ee dhiifama naa godha afaantu na alba'ee isinitti xarraq jechuu kiyyaaf dhiifama naa godha hundi keessan warri mana makii irra deddeebi akka gurri keenya dhaga'u okay warri mana makii hundi keessan xarraq isinitti jechuu kiyyaaf afaantu na alba'ee dhiifama naa godha okay afaantu na alba'ee dhiifama naa godha again afaantu na alba'ee warri mana makii hundi keessanuu dhiifama naa godha galatooma okay taappi naa godhaa rakkoon qabu ka'ee makiidhaan nugusi wayi nigistitti jedhee yookiin isin awwaaluurraa ummata achi jiruun dhiifama gaafachuu naa wayyaa kun anaaf homaa miti rabbi tapha tokko qofa harka koo naa galchaa makii kana andi caawwataa bicha ana bannaa gaachuu sawaa arguun nama na godhaa baalu gubadhe sawaa arguun xarraqi jechuun bari koo isinitti quufuu kiyyaaf jechuun natti fakkaata akka afaan argeen xarraqi natti jette jechuun natti quufte yookiin natti ifii dura barutti iyyee bari fi naqabaa nagadhiisaa jee bar maal gootu adabbii sadii natti kenname jarana tokko filachuun dirqama jilbeenfadhee yaa makii nigistitti jedhee makii faarsuurraa yookiin immoo ummata ajiru kana awwaaluudha bar hunda isaanii maal jechuudha ree garaas nyaati fakkaata akkamisa nafaarsuun kemmoo hafan qabuutti uma laalta ummata kootiif ni wareegamaan ummata koo na jala jiru kana nama 12 yoo na jala jiraate በጣም ፋሚሊዎቼ ለኔ ውድ ናቸው አናፍ ቃሊዳ ummanni koo isiniif na wareegama dhugaa rabbi ይሄን ዓለም አቃጥለዋለሁ ውዱን ከነ ቡቱን ጉባ isiniif jecha ummata mana koo jiru kanaaf jecha ይሄን ዓለም አቃጥለዋለሁ ከፈለግ ናማና አባቡ አፍሩ ጋይስ አባቡ አፍሩ ቆፈና ጉታ yoo rabbi jedhamoo anna maaltu beeka abaabo tokko Talia, thank you. Tap kuda. Aku thank you very much thank you so much guys. Nagi jette bahu kabda mana kana abduse. Amma sadiin baay'isa guys okay?
Guys, sadiin baay'isa warabbal kaaba. An takkaa waan babbareedaa kana sadiin baay'isu argee hin beeku. Mee guys, wanta babbareedduu sadiin baay'iftu kanarratti nama na godhaa. Thank you, Salia. Ishi viidiyoo waraabamaa jira wallahi. Viidiyoon ni waraabamam. Video maal waraabdoo? Koy viidiyoo waraabuuf qophaa'e naan jedhamee jira. Viidiyoon sadiiri waa illaahi viidiyoo waraabamaa rahan mana koot achi inni achi taa'ee natu mukuneenyu ni guys maal na ajjeesanii. Thank you so much. Thank you. Wanna hachu gifti ጊዜ ናኸን ተኻየና ኸና አበባ ወኒ አከነቲ ርጭቲ ገቡ ወኒ ያከና ጉቱ ወአለይኩም ሰላም። Thank you so much. Ummanni achi natti bitamee jeetti jetta tokko tokko waan qayyaree dhufa. Asirra haayisan. Guys maal ni koy natti bitaman immoo ummanni kun. Thank you so much guys. Thank you. Koy ani maal jechuudha jirana maal kuma jahaaf dhibba sadii jechuun ko la mooraaleen turuu ayidallam. Uummata ibsa godha guys. Tani miti Kuna milee ko caammaa sana milee kiyya narra deema maara warabbal kaaba. Mooraalii kiyya irra caammaan deemamaa jira kuma jahaaf dhibba sadii moo. An dhibba sadii kudha tokko laa ilaaha illallah Muhammad. Ambar family nin qababarni bana jalaa babbadan malee sirran deemaa busee. Yaa Rabbi anaafis faamilii dhuma akkanatti hin dhaaddadhu naan buuftu ati booftaa koo yaa Rabbi kiyya. Gizee jagnaan oo dhugaa Rabbi durleen caan nama qaxaqqaxana amma gizeen dhugatee jira kunoo amma firarri keenyallee. Video amma waraabatu kasiin jaaneessa miliqan. Viidiyoo waraabbataan jira maaltu beeka dhumarra wanti uumamu hin beekamu. Si bar afaan kee kanas tumsi bar xarraqna jettee bar. Bimaa deema laaluun deema bar mana ta'e. Okay, Abdusee tokkoffaa na faarsi bakka. Akka giiftii duree jee na faarsi. Adabbii sadii naa kenni bannaa mooraalii kiyya irra cabacaa እኔ እኮ አሁን ኢሞሽናል ዳሜጅ ሆኛለሁ በጣም እንግሊፋን ጋፋ ይከሙ ኢሞሽናል ዳሜጅ jedhama. Akkas jedhama an beeku bar. Okay, tokkoffaa na faarsita. Lammaffaa immoo walleen asii banuu ni taphatta jechuudha. Walleen sii banaa ni taphatta. Akka ajaa'iba taphatta jechuudha. Ol utaalaa gad utaalaa. Sadaffaa immoo faamiliitii awwaalta. Majalaa deemaa itti ariitaan gama mana maakii deemaati. Maakii kuyin jaa barreessaa jiru. Iftaroota koo hunda fooloo godha. Maalin ari'adha jaraa jecha nan wareegamaan. Bani muuziqaa kifachi. Dannasuu miti lafarra gangaladha yoo barbaachisaa ta'e. Isin warri mana kootii maaloo isinii jecha wareegamaan. Isin taaptaappiidhaan na biraa nafina. Koppiliin kisheer. Nama na godha. Tapha tokko qofa nama na godhaa bannaa taachuu. Kifachi. Isin taaptaappi adda koorra gizee sadii kana godhaa hundi keessan. Thank you. Na faarsuu deebar. Akkamitti namatti akka diinaatti na tumaa jiru faarsaan. Uummanni keetti hundinuu na tumaara bar tapha kudhammoo meeqan namoote isaa? Wiinii meeqa qabdi gaa'is natti maa natti mul'ataan jiru. Sinti wiin allaati.